sera safu sera safu 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 sera safu sera safu sera safu sera safu sera safu. Kabajamtoota daawwattoota sagantaa safuu seeraa akkam jirtu? Nagaan keenya kabajaa fi jaalalaa bakka jirtanitti isin haa ga'u kan isiniin jennu OBN sagalee uummataa fi tajaajila beeksisaa fi bashannanaa Zinnaash Olaaniiti. Sagantaa keenya safuu seeraa torbanitti al tokko sa'aatii kana yeroo hundumaa isinii dhiyaatu kunoo qopheeffannee qabannee dhiyaanneerra. Baatii nuti keessa jirru kun baatii hagayyaati. Baatiin hagayyaa immoo xumuramuu ga'eera. Guyyaa muraasa qofaatu nu hafe jechuudha. Bara 2012 akka lakkoofsa Itoophiyaattis itti ce'uudhaaf xinnumatu nu hafe. Maarree nutis uummata Oromoo, uummata Itoophiyaa maraan baga jalbultii ayyaana Irreechaa hora Arsadee fi akkasumas ayyaana Irreechaa hora Finfinneetiin nagaan isin ga'e jalbultii isaatiin isiniin jenna. Sagantaa har'a qabannee dhiyaannee daqiiqaa 30 nu faana turtanii akka daawwattan daawwachuu qofaatu hin ta'in akka irratti yaada kennitanis kabajaan isin gaafachaati. Kanneen nu wajjin hojjetan yookaan sagantaa keenya ispoonsara ta'anii deeggaran keessaa tokko Baankii Gadaa, Baankii Dhaloota Haarawaati. Baankiin Gadaa baankii maqaa bareedaa qabu, baankii maqaa seena qabeessa qabu, baankii aadaa fi duudhaa uummata Oromoo wajjin wal qabsiisamee moggaafame Baankii Dhaloota Haaraati. Kaayyoon gurguddaa inni qabatee hundaa'e immoo yookaan immoo xiyyeeffannoo addaa inni ittiin hundaa'e qonnaan bultoota sababa misoomaatiin lafa isaaniirraa kaafaman deeggaruu akkasumas dargaggoota deeggaruu kutaalee hawaasaa tajaajilli baankii bira hin geenye bira ga'uun xiyyeeffannaa isaa keessaa isa olaanaadha. Daldalaa fi misooma baadiyyaa irratti xiyyeeffatanii kanneen hojjetan waliin hojjechuunis akkasuma xiyyeeffannaa Baankii Gadaati. Tajaajila mijataa haqa qabeessaa fi dinagdee jirurraa namoonni akka fayyadamaniif tajaajila baankii mana manatti kennuuf karoora baafatee kan hojjetu Baankiin Gadaa xiyyeeffannaan isaa olaanaan isa kanadha. Maarree Baankiin Gadaa Baankii Dhaloota Haarawaa akka Oromiyaan uummati bal'aan dinagdeedhaan cimu keessumaa dargaggoonnii fi qonnaan bultoonni akka isaan dinagdeedhaan ciman hojjechuudhaaf jedhee baankii hundaa'edha. Baankii keessan Baankii Gadaa aksiyoona bituudhaan deeggaraa utubaa baankii keessan dhaabbadhaa. Ispoonsara ta'uu isaatiif guddaa sagalateeffanna. Ittaansuudhaan gara walalootti dabarra. Walaloo kana kan nu dhiyeessitu haala ajaa'ibaan daa'ima xiqqishuu tokko umuriin ishee xiqqoo garuu afaan ishee keessaa dammumatu dhangala'a. Waan isheen jetteenis nitti himee fixuudhaaf jedhanatti fakkaata. Mee ishumarraa waan isheen jettu hubadhaa. Kanarratti cimtuudha barnoota isheetiinis. Qacaleen tala. Oromiyaa boru ishee keessatti argina. Hawweetan faxxana. Maalidha? Hawweetan faxxana jedhamti. Kunooti ishee wajjin tura daqiiqaa muraasaaf. Seerri safuu qaba. Safuunis seera qaba. Haqaaf bakka laadhaa. Gootaraan jaalalaa burqaan tasgabbii fi obsaa hundeen qaroomaa hangafoonni gorsaa warri miilli milkii warra barruun jiidhaa maddi nagaa fi dimookiraasii Oromoo si'idha. Osoo gadirraan si eeganii gaararraan iftee mul'atta. Osoo dhuma si ukkaamsanii dhugaa himtee dubbatta. Kanaafan gammada garaa koof ga'e ammayyuu nan dubbadha bagan Oromoo ta'e. Oromummaan jaalalaa, Oromummaan nagaadha. Oromummaan kabaja, Oromummaan dhugaadha. Kanaaf madaala sirrii baadhaa, haqaaf karra laadhaa. Hiikkaan Oromummaa erga nagaa ta'e, hiikkaan Oromummaa erga haqa ta'e, tokko tokko immoo maaf kijiba bakkeetti gad ba'e. Inni tokko nyaata dhabee beelaan garaachi boba'aa, manni isa tokko guutuudha, dhadhaatu jigee lola'aa. Inni tokko wayyaa dhabee gogaa horii uffata, tokko irraa hafee suufidha tuffata. Inni tokko saamee dhuunfateera biyya, tokko haqa dhabee dhaabatee toyyaa. Osuma ijaan arguu rakkoo kana hundaa akkas jedhee barreessa of fakkeessee guddaa. Guddinni keenya ditii 11, warshaaleen kitilaa baaburri 1,000,
mirgi dhala namaa sirriidhaan eegamaa miidiyaan biyyattii dhugaadhaan beekama jedheetu tarreessa dhugaa waalee kijiba barreessa yaa jarana dhama yoo raasan dhadhaaba aaree namni akkanaa oromoo ta'aaree tokko tokkommoo sammuunsaa jibba kuusee gaariin hojjetamus qeeqa itti buuse osuma waan sirrii gurra isaati qabu jibbaaf soba malee waan dhugaa hin katabu adiidhaan gurraacha qurxummiidhaan naacha beekaadhaan doofaa haaraadhaan moofaa sirriidhaan jallaa godoodhaan dallaa banaadhaan cufamaa mancaadhaan kuufamaa gammachuun gaddaa gammoojjiin baddaa abiddaan bishaan cirrachaan midhaan jedheetu burjaajessaa ummata miskiinaa akka saree maraatu waa hunda ciniina dhugaa yoo dubbanne galmee haqaa bananne ilmi oduu daldalu nu keessaa hin dhalanne mi'a dhangaa saaqee akka ilmoo miti kan dhugaa gurguru inni oromoo miti yoo oromoo taate waan dhageesse dubbadhu kan argite sun dhoksin soba buqqisi malee burqaa dhugaa hin gogsin adaraa yaa firaa isa biqilee kuttanii isa guddatee hin cabsinaa isa baname cuftanii isa sirratee hin dabsinaa isa qulqulluu booreestanii isa bilchaatee hin gubinaa isa tulluu dhoqqeestanii isa fayyaa hin urinaa isa sorore jalliftanii isa kee hin kuffisinaa isa jiru calliftanii isa kee hin kuffisinaa kufuu namaa gammaddanii gadda isaa hin kolfinaa kulkuluu malaa gartanii madaa isaa hin orfinaa madaala oromummaa baadhaa haqaaf karalaadhaa haqni akka biiftuu ifee dukkana bal'eessinsaa akka riqichaa ciisee dadhaboota ceesisaa dirree qajeelotaa jisee qe'ee jallootaa gogsaa gumbii garraammootaa guutee gootaraa amootaa hunsaa fardarraa gaarii hiikee kooraa ulfinaa baachisaa jaarsaaf ilkaan biqilchee qorsa shumburaa nyaachisaa galma goototaa suphee godoo hiyyotaa diigsisaa miidhamtoota utubee diina qullaa fiigsisaa kanaaf madaala oromummaa baadhaa haqaaf karalaadhaa maqaan koo Hawweetan Faxanaa jedhama galatoomaa. Daawwattoota keenya kan daawwachaa jirtan sagantaa safuu seeraa OBN sagalee uummataa irratti isinii darbaa jirudha. Daa'imman amma argitan mee umrii ishee tilmaamaa? Meeqa jettan? Anatu isinitti 9 qofa. Kutaa isheen barattu immoo 3 gara 3tti dabarteetti. Waan isin ajaa'ibu akkuma afaan Oromoo sirriitti haasoftu kana afaan abbaa isheeti afaan Oromoo akkuma sirriitti haasoftu kana afaan Ingiliziis afaan Amaaraas qixxeema haasofti. Namoonni ijoolleen keenya baay'een mana barnootaatti illee ba'anii afaan Ingilizii barnoota mana barnootaa jechuun egaa yuunivarsiitii adda addaa keessaa illee jechuudha. Xiqqoo ishee isaan qabdi afaan Amaaraas akkasuma afaan beekuun immoo afaan baruun immoo hojii garaagaraa hojjechuuf hojii dhuunfachuudhaaf hin danda'u isa jedhan sana hambisanii nan danda'a jedhanii hundumaa hojjechuuf nama gargaara waan ta'eef afaan baruun cubbuun qabu. Kanaaf mucayyoon kun ammumaa sirriitti afaan hundumaa kan dubbattu kan beekumsa qabdu kan bishaatte kan akka maanguddootti nama gorsitudha. Egaa waa malee miti kanan of biratti obbo Faxanaa Gazzuu kaa'ee obbo Faxanaan abbaa Hawweetanii maatiin bu'uura daa'immaniiti. Daa'imti tokko gaarii taate jechuun sirriitti guddatti jechuun yookaan aadaa fi duudhaa seenaa afaan ishee sirriitti beektee guddatte yeroo jennu maatii sana duubatti ilaalla jechuudha. Kanaaf isaan istuudiyootti affeere mee akkamittiin akka daa'imti kun afaanicha sirriitti dubbattee afaanillee afaan abbaa ta'uu danda'a. Sammuutti immoo walaloo kana hundumaa qabattee afaan ishee mi'aawu kanaan akkasitiin akka isheen dhiyeessitu akkamitti yeroo shaakalsiistanidha kan isheen kanarra ga'uu dandeessise jedhu akkamitti himtaniif? Egaa galatooma maalii akkuma sila jettanii maatiin yoo hordofee daa'imni galma yaadde tokko hin geessi. Galma sana immoo gahuudhaa fi maatiinis hordofuun dirqamadha. Egaa kun jalqabuma kennaa qabdi. Dhalatteetuma waa tokko irratti shaarpidha. Maaliif manatti sodoo mana barumsaan galin qubee kana nan to'achiisa nan laalchisa tureyyuudha. Kanumarraa kaatee shaarpii taatee keejii waan yoo galtu waa xiqqoo hin dubbisti turte sanumarraa kaasee keejii 2ttis keejii 3ttis dubbisa kana itti fuftee
Anis immoo barreessaafiin ture walaloo adda addaa xiqqoo barsiisota laalchisee mana barumsaa laalchisee araadota gadhee adda addaa kana laalchisee barreessaafiin ture kanarraa kaasteet hin dubbisti turte egaa kennaan jalqabuma kanaaf. Hawweetan barnoota isheetiinis tokko hanga sadii geessu kanatti tokkoffaa baati jechuudha gaheera barnoota isheetiinis cimtuudha. Gara fuulduraatti walaloowwan kana isheen kuufachaa deemti waan ta'eef akka isheen hin daganne duubatti deebitee immoo isa ilaalaa akka isheen gara fuulduraatti cimtuuf akkamittiin kaa'aafii jirtu dookumentii kana. Egaa kana durallee barreeffamoota agayoonatti walaloo dubbisaati turte akkuma waraqaadhumaan taa'eetoo jira. Amma immoo fuulduratti walaloo qabattee dhiyaattu walaloo mata dureen isaa nagaa jedhu qopheeffatteetti egaa yeroo dhiyoo keessatti akka albamaatti uummata Oromoo gurragaa yookaan immoo laaluudhaafis fuulduratti dhufa jedhee tayyaada. Egaa galatoomaa abdiidhaan eeggadhaan jedha. Galatoomaa Faxana. Kabajamtoota daawwattoota keenyaa egaa hundumtuu bu'uurri isaa manadha. Manni barnootaa daa'immanii jalqabaa manadha. Mana isaanii jechuudha. Barnoota kan isaan shaakalan kan isaan jalqaban mana keessatti. Barsiisaan waan dabalataatti hima malee manni barnootaa waan dabalataatti hima malee barnoonni bu'uuraa mana keessatti. Maarree mana keessatti daa'imman seera baru, mana keessatti kabaja maanguddootaa baru, mana keessatti jaalala waliinii baru, jaalala biyyaa baru, jaalala hojii baru waan hundumaa baranii bahu jechuudha. Maarree akkasittiin hundumti keenya turratti cimnee maatii irratti ijoollee irratti yoo hojjennee bor biyyattii kana isaantu gara fuulduraatti gaggeessa waan ta'eef biyyattiin maal akka fakkaattu arguun nama rakkisu jechuudha. Gubbaadhaa gadi rakkachuu mannaa asii ol sirriitti guddisuun immoo gamnummaadha. Kanaafuu maatii akkasittiin daa'imman isaanii guddisan baay'ee galateeffannaa. Seerri safuu qaba, safuunis seera qaba, ammas gara qabxiittaanitti dabarra. Eejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa taateewwan dhalootaa gaa'ela hiikkaa gaa'elaa guddifachaa fi du'a galmeessa. Taateewwan bu'uura hawaasummaa bu'uura jiruu fi jireenya dhala namaati. Taateewwan galmeessisuun tajaajila bulchiinsaaf, haqaaf, istaatistiksiif oola. Eeyyee nama dhuunfaaf ammoo mirga lammummaaf, daa'imman maatii fi firarraa dhalatan beekuuf, gaa'ela umurii malee ittisuuf, mirga dhaaltummaa mirkaneessuuf, paaspoortiif, eeyyama konkolaachisummaaf, akkaawuntii baankii banachuu fi inshuraansiif fuulduraaf kan gaafatamu waan ta'eef gamanumaa qophaa'uun gamnummaadha. Taateewwan galmeessisuuf fagoo utuu hin deemin manaajira ganda keessanii yookaan qondaala galmee kabajaa bira dhaquudhaan galmeessisaa waraqaa ragaas fudhadhaa. Dhaloota guyyaa 90 keessatti gaa'ela hiikkaa gaa'elaa guddifachaa fi du'a ammoo guyyoottan 30 keessatti galmeessisaa. Taateewwan galmeessisuun mirga qofaa osoo hin taane dirqama seeraa qaba. Ragaa qulqulluu qabaachuun qaroomina. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa. Sagantaa safuu seeraa daawwachaa jirtu kabajamtoota daawwattoota keenyaa seerri safuu qaba safuunis seera qaba irra deebi'uudhaan baga jalbultii ayyaana irreechaa hora arsadee fi ayyaana irreechaa hora finfinneetiin nagaan isin ga'ee jenna. Ispoonsara keenya keessaa tokko eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaati. Eejensiin kun deeggarsa miti mootummaa adda addaa wajjin hojiilee hojjeturraa argateen hubannoo qabsiisuudhaaf jecha kan isin bira geessisaati kan inni jiru. Maarree taateewwan adda addaa galmeessisuudhaan ragaa of harkatti qabaachuun qaroomina gara fuulduraatti ragaalee taateewwan kanaa yoo qabaachuu baattan wanti hundumtuu akka barbaadanitti isinii sororuu hin danda'u. Kanaafuu ragaalee kana harkatti qabachuun gamnummaadha jedha eejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa. Taateewwan kana galmeessisuudhaan ragaan isin harkatti qabattan ragaa inshuraansiif ta'u baankiidhaaf ta'u akkasumas immoo immigireeshiniif paaspoortii baafachuudhaaf ta'u akkasumas hojiilee qacaramuudhaaf umuriin barbaachisuu danda'a waan ta'eef keessumaa hojii loltummaa yeroo qacaramuudhaaf barbaadan umurii keessan himtan namni isin amanu hin jiru ragaa kana agarsiistu waan ta'eef baay'ee barbaachisaadhaati xiyyeeffannoodhaan irratti hojjedha. Daa'imman keessan akkasumas kanneen guddifattaniif ragaa kana harkatti qabadhaan dhaamsa ejensichaati. Akkasumas ispoonsara keenya keessaa tokko baankii Gadaati. Baankii dhaloota haaraa baankii uummataaf hundaa'e kaayyoonni hundaa'eef immoo hawaasa misoomaaf jecha lafa isaaniirraa kaafamanii deeggarsa gochuun jireenya isaanii haala gaariin akka isaan gaggeeffatan ni gargaara.
abbootiin aksiyoonaas aksiyoona kan bitan jechuudha. Bu'aa qabeessa akka isaan ta'aniif ni hojjeta. Dargaggootaaf carraa hojii uumuunis immoo kaayyoo inni itti hundaa'e keessaa isa tokkodha. Kaayyoo baankii gadaan ittiin hundaa'e keessaa jechuudha. Baankiin gadaa baankiin dhaloota haaraa hayyootaan kan hundeeffamedha. Gatiin aksiyoona tokko birrii 1,000. Xiqqaan aksiyoonaa dhaabbanni tokko kan immoo namni dhuunfaa tokko bituu kan danda'u aksiyoona 20. Innis qarshii 20,000 jechuudha. Maarree baankii keessan hundeeffadhaa aksiyoona bitadhaa jedha. Baankiin gadaa baankiin dhaloota haaraa achumaanis baga jalbultii ayyaana irreechaa nagaan isin ga'e jedheera baankiin gadaa. Ittaansuudhaan dhimma tokko jalqabnee turre baay'een keessan irratti yaada kennaa turtaniittu dhimma obbo Abbuu Bakarooti. Maarree torbanoota lamaan darbaniif isinii dhiyeessaa turreerra mee kanneen darban si yaadachiisnee gara har'aatti immoo dabarraa nu faana tura. Seera safuu qaba, safuunis seera qaba. Mangistuu Alamaayyoo Kabbadaa dhiyaatee waajjira poolisiitii irratti jecha isaa kana kennate. Ani Mangistuu Alamaayyoo Kabbadaa eenyu? Isa maqaa isaatiin jarri ragaa sobaa hojjete kana. Itti fakkeessanii kan isaan amma nama Mangistuu jedhamu beektu isa dura jira. Qaamanuu jira Mangistuun kun. Kan obboleessa kootiif gurgure inni. Hintuun inni. Mangistuun amma ittiin ragaan sobaa ba'e jettanii fi Mangistuun isinitti gurgure kun adda addaa? Injiru Mangistuun tokkichuma. Mangistuma tokkicha kana maal godhan seete? Kanuma obboleessi kiyya irraa bite kana Mangistuun jira qaaman obboleessi kiyya mana sirreessa jira miti. Isuma fakkeessanii osoo Mangistuun quban qabaatiin lakkoofsa mana isaatiin mattaawaqaa hojjetan. Mangistuu masa dura gurgure sanaa? Isa fakkeessanii jechuudha. Maqaan kana isaati malee suuraan kan nama biraati mallattoon kan nama biraati. Dhimma kana waajjirri poolisii akka itti ilaalan na dhibe'an. Ragaa sobaa ta'uu isaa qulqulleeffatanii jiru. Lakkoofsa manaa kanaan deemanii gaafa mattaawaqaa kana dhaqan mattaawaqaan kun gandatti hojjetamuu dhabuu isaa qulqulleeffatanii jiran lakkoofsa kanaan. Lakkoofsi manaa tokkodha. Umuriin xiqqoo ishee waggaa tokko isatu boodattafa. Kun 35 jedhanii 34 jedha. Maqaan ammaa akaakayyuutti tokkumadha. Bakki isaan jiraatanis tokkumadha. Suuraan immoo adda adda. Miti? Akkasii. Amma lakkoofsi manaa kuni kan Mangistuu kanaati. Namni kun lakkoofsa manaallee hin qabu. Ofiifuu hin jiru mana qabaachuuf. Lakkoofsi kuni kan Mangistuu isa kanaati. Ofiifuu hin jiru kuni. Nama hin jiru. Waamtanii innaan dhabame? Hin jiru. Inni kunuu fidadhu jennaan dheeffee miidhee inni kuni. Inni kun isa kana deeman hattichi kuni. Eenyurraa bitee gaafa jedhamu Mangistuurraa hin bitee jedha. Mangistuun kana malee kun hin jiru. Kabajamtoota daawwattoota sagantaa safuu seeraa OBN sagalee uummataa fi tajaajila beeksisaaf bashannanaa Zinnaash Olaanii waliin ta'uudhaan sagantaa qopheessan ammas kan daawwachaa jirtanii torbanoota lamaan darbaniin dhimma kaartaa obbo Abdulaziz Bakaroo obboleessi isaanii obbo Abbuu Bakaroo gara stuudiyoo keenyaa dhufuudhaan kaartaa nu jalaa badee hojjechiifachuudhaaf yookaan immoo baasifachuudhaaf yeroo deemnu kaartaan sun maqaa namuma sanaatiin gurguramee nu eegee jedhanii dubbachaa kan isaan turan daawwattaniittu baay'een keessanis yaada irratti kennitanii turtan. Amma maqaa nama Mangistuu Alamaayyoo Kabbada jedhamu sana kaartaan kan inni ture obbo Abdulaziz obboleessa Abbuutti kan gurguree jechuudha. Maarree namni sun kan irratti hojjetame tun ta'in namni dhaabbataan isuma dhugumaasa gurgure sun qaamaan jira jechuudha. Qaamaan waan jiraniif isa ልትገቢ ነው ማለት ነው። እግዚአብሔር ይስጥሽ። እሺ ወይ ጉዳችን እሺ እሺ namni duratti gurguran sun kan forjiniin hojjetame yookaan immoo sobaan hojjetame tun ta'in kan dhugumaan gurguran obbo Mangistuu Alamaayyoo Kabbada qaamaan jiru. Isaantu na cinaa jira isaaniin argaa jirtu jechuudha. Eeyyamanii gaaffii kanaaf deebii nuu kennuuf uummataaf akka ifa ta'uuf gaafa nuti isaan gaafannu rakkoon hin jiru an ifan godha jedhanii nu wajjin waan jiraniif guddaa isaan galateeffannaa. Obbo Mangistuu Alamaayyoo guddaa isin galateeffannaa. Egaa uummanni isin eegaa jira waan ta'eef gaaffii keenyaaf deebii nuu kennitu jechuudha. Maaltu maal ta'eme? ይቅርታ አድርጉልኝ እኔ በአማርኛ ስለማብራራ
እኔ በውክል አድራጋዬ ስም በአቶ afaan amaaraanii waan an ibsuu fi dhiifamanaaf godha. Ani namicha waliigaltee qabnu maqaa obbo Abbaayee Addisiin galmaa'ee kan jiru bara 2002tti isaan irraa biteen ture. Isan bite sana baruma sana bitootessa bultii 6 bara 2002tti nama Abdulaziz Shakur Faqoo jedhamuttan gurgure. Ergan itti gurgure boodas manichaa fi dokumentota manicha ilaallatan hunda kennee fi maallaqa koo fudhee addaan baane. Baruma 2002 erga addaan baanee booda tibbanni kaartaa sana waliin dhimma waliin hin qabnetti bara 2008tti dhufanii kaartaan nu jalaa badeeraatii tarii wanta nu gargaartu yoo qabaatte naan jennaani. Ani dokumentota oriijinaalii hunda waanan isinii kenneef waanan isin gargaaru hin qabu. Rakkoo homaas hin qabu ittiin jennaan deeman. Achi booda atumti Mangistuu Alamaayyoo mataan kee kaartaa sana nu jalaa gurgurteettaa jedhanii gandan jiraadhutti karaa gandaa himannaan natti dhufe. Anis akkuma waamametti gandatti dhiyaadheen akka ana hin taane hubachiise. Yommuun hubachiises amananii akka ana hin taane mirkaneeffatanii na geggeessan. Achiis osoo baay'ee hin turin buufata poolisiitii waamichi dhufe. Waraqaan waamichichaa yoo dhufu ammas maalinni jedhee yoon dhiyaadhu kaartaa maqaa obbo Abbaayee Addisiin galmaa'ee jiru ati bakka bu'aa waan turteef yeroo 2 gurgurteettanaan jedhan. Ammas ragaa yoon kennuuf gara mana murtii deeman. Achi deemanii yommuu qulqulleessanis namni kan biraan maqaa koo fi lakkoofsa mana koon ani Mangistuu Alamaayyootii jedhee suuraa isaa fi maqaa haadha isaa qofa jijjiiree ragaa hunda anaan fakkeessuudhaan waraqaa eenyummaa mana koon baafatee iddoo fi kaartaa sana gurgureera. Adeemsa kaartaa gurgurameen yoo ilaalamu asxaa qubaan bakka bu'iinsa kennee fi waliigaltee gurgurtaa waliif mallatteessanii poolisiin magaalaa Sabbataa kutaa magaalaa tokkoffaas gurguramuusaa mirkaneessanii walaba na geggeessan. Achiis turanii bara 2011tti deebi'anii mana murtii olaanaa godina addaa Oromiyaatti na himatan. Himannaan namicha Mangistuu isa sanarraa bitees maqaa naaf hin naannessine dokumentii guutuus naaf hin kennine kan jedhuu fi waraqaa waamichaa oriijinaaliin mana dhufee kan na waamsise ta'ee amma mana murtii jira. ስም ካላዞርክልኝ ሙሉ ዶክመንትም አልሰጠኝም ብሎ በኦሪጂናል መጥሪያ ቤቴ ድረስ በማምጣት ከሶኝ አሁን ከፍተኛ ፍርድ ቤት ነው ያለ ነው። ሰውየው ከዚህ በፊት ያውቃል እንዴ? በአካል በፍጹም አንተዋወቅም። ቃማን ጎንኩማ ወሊን ቤን ወለገሪስ እንቤክ ታይተንም አንተዋወቅም። እንዴት ነው ታዲያ መረጃ ስጠኝ ዶክመንቴን ስጠኝ ስማዙርልኝ የሚልክ? ያው መጥሪያ እንግዲህ ከላይ መጥሪያ ሲወጣ መጥሪያው የሚመጣው ወረቃን ዋሚቻ ገረራዳ yommuu ba'u karaa gandaa dhufa waan ta'eef gandis erga gandicha keessa kan jiraadhu Mangistuu Alamaayyoo kan jedhamu anuma qofa waan ta'eef itti fakkaateeti ta'a gara manaa kan dhufan poolisoonnis waamicha qabatanii manuma dhufu. ፖሊሶቹ መጥሪያውን ይዘው እቤት ድረስ ይመጣሉ። የዛ የመንግስቱ አለማየሁ ከበደ የሁለተኛው የአቶ አብዱላዚዝ ካርታ ላይ የሰራው እናንተ ቤት ፋይል ውስጥ አለ? የለም። hinjiru isa kanammoo namichi kun mana keenyaan baafateera attamitti kennitaniif jennee mana galmees bulchitoota gandaa olaanoos gaafannaan akka hin baafatinii fi isaan biras akka hin ga'in dubbatan. Akkas taanaan maqaa kootiin yakki raawwatamaa jira waan tokko maaf hin gootan jedheen ture. Nuti akkasitti wanti kenninu hin jiru jedhaniiti kan jiru. Sababii dhimma kanaatiin hanga har'aatti dhamaa jirra. አሁን ጉዳዩ እስከ ዛሬ ድረስ ያው የተንከራተትን ያለነው በዚህ ኬዝ ማለት ነው። ሌላኛው አቶ መንግስቱ አዎ እርሶን ይመስላል እንዴ? አይም በፍጹም ጎንኩማ እንፈካቱ ከዚህ በፊት እንደ አይነት ነገር ገጥሞት ያውቃል? ተስራ ላይ ከዚህ በፊት እኔ አልገጠመኝም። ከናን ዱረ ነሙደን ጎንኩማ ዋን አከሲ ነሙደቴን ቤኩ waaqayyoon haa galatu malee dhimmi kun namuudachuu sarraa kanafe magaalaa kana keessatti maqaa gaariin qaba ture. ስለዚህ ሰዎች ከዚህ ምንድነው የሚማሩት? ምንድነው መሆን ያለው? አሁን እርሶ ፍርድ ቤት ሄደዋል፣ ፖሊስ ጣቢያ ሄደዋል፣ ቀበሌ ሲሄዱ ነበር።
በዛ ላይ ደግሞ በእንደዚህ አይነት ኬስም ተነስቶም እረፍትም አይሰጥም። እውነት ነው። ስለዚህ ምንድነው መሆን ያለበት? እንዴት ነው እንግዲህ ዶክመንት ሲቀመጥ ወይ ደግሞ መረጃ ሲቀመጥ ጥንቃቄም ያስፈልጋል። እውነት ነው። ምንድነው የምንማረው ከዚህ? ከዚህ ልል የምችለው ምንድነው እያንዳንዳችን እንዲህ አይነት ዶክመንትን የት ቦታ ማስቀመጥ አለብን? እንዴትስ ነው ማስቀመጥ? አመዋንቲን ጀቹ ደንደው ሚዲያዳንስ በሩምሲ አዳዳ ዋን kennamuuf achirraa barannee tokkoon keenya dokumentota akkasii eessa akkamitti kaa'uu akka qabnu yoo yaanne bakka inni taa'uu beekuudha. Sababiin isaas an bulchaa maatii fi abbaa ijoollee ta'ee dhimma nan ilaallanneen gandatti buufata poolisiitti mana murtii olaanaatti deddeebi'aan jira. Dogoggorri keenya rakkoo hojii kan biraas gufachiisuu danda'u uumuu danda'a. ፍርድ ቤት መተላለሱት በስም አዙርልኝ ነው። አሁን ስም አዙርልኝ ብሎ ደግሞ namichi maqaa naaf naannessi jedhee na himate namicha mangistuu inni sun itti gurgureedha malee anaa wajjin walitti dhufeenya homaayyuu hin qabu ture. Mangistuu isa sana qaamaan dhiyeessuu hin danda'u. Mangistuun jiru isuma kana jedhamee dhiyaateera. Mangistuu dhumti inni kun naaf hanaannessuu jedhe. Attamitti akkas jedhama jedhamee kunoo hanga har'aatti dhimmichi narraa bu'uu hin dandeenye. Kana gidduutti anaa fi isa qofaa osoo hin ta'in maatiin kun duubaan jiranis miidhamaa jiru. Sababiin isaas hojii fi waanan gochuu qabu baay'ee dhiiseen jooraka. Hawaasnis kana ilaaluudhaan dokumentis ta'e waan kamiyyuu bakka kaa'uu qabu yoo hubate yoo beeke gaariidha. Wanti lammaffaan immoo erga wanti akkasii uumamee boodas karaa gabaabaadhumatti furmaata itti kennuu barbaaduu qabuun jedha. የራሳቸውን በአጭሩ መቅጨት የሚችሉበትን መንገድ ቢያደርጉ ቢሄዱበት የሚል ሐሳብ ነው ያለኝ። ኦቦ መንግስቱ አለማየሁ ከበደ ረኮ ኡመሜ ከና ሁበተኒ ጋፈኑን ሳንጋፈኑ ኤየመሞት አኒ ዋን ያደ ከነኑ ከነኒፍ ጉዳ ሳንገለቴፈና ጎርሲሳን ጀደኒስ ማኩማ አማቲ ነሞኒ የሮ ረጋ አከሲ ጭጭሞ ካን bakka gaarii kaachuu akka qabanii fi yeroo rakkoon uumamus immoo tasgabbiidhaan akka furuu danda'an amsanuu dabarsaniiru. ulfaadhaa fayyaa ta'aa guddaa siin galateeffanna. Eejensiin galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa taateewwan dhalootaa gaa'ela hiikkaa gaa'elaa guddifachaa fi du'a galmeessa. Taateewwan bu'uura hawaasummaa bu'uura jiruu fi jireenya dhala namaati. Taateewwan galmeessisuun tajaajila bulchiinsaaf haqaaf istaatistiksiif oola. Eeyyee nama dhuunfaaf ammoo mirga lammummaaf daa'imman maatii fi firarraa dhalatan beekuuf gaa'ela umurii malee ittisuuf mirga dhaaltummaa mirkaneessuuf paaspoortiif eeyyama konkolaachisummaaf akkaawuntii baankii banachuuf inshuraansiif fuulduraaf kan gaafatamu waan ta'eef gamanumaa qophaa'uun gamnummaadha. Taateewwan galmeessisuuf fagoo utuu hin deemin manaajira ganda keessanii yookaan qondaala galmee kabajaa bira dhaquudhaan galmeessisaa waraqaa ragaas fudhadhaa. Dhaloota guyyaa 90 keessatti gaa'ela hiikkaa gaa'elaa guddifachaa fi du'a ammoo guyyoottan 30 keessatti galmeessisaa. Taateewwan galmeessisuun mirga qofaa osoo hin taane dirqama seeraa qaba. Ragaa qulqulluu qabaachuun qaroomina. Eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa. kabajamtoota daawwattoota keenyaa sagantaa nuti har'aaf jennee qabannee dhiyaanne kana fakkaataa gilgiliiwwan qoqopheeffanne kunoo bubuqqisnee isin biraan geenyerra dhandhamtanii hin mi'aaye immoo hin bishaaye kan jedhu immoo isintu karaa lakkoofsa bilbila keenyaa nuun ga'uu danda'a. Yaada keessan hundumasaa hin fudhannaa hin bishaaye sin mi'aaye yoo jettan kanatti dabalaa kanarraa hir'isaa kan jettanis hin fudhannaa nuti immoo isin keessummeessina jechuudha. Baankii Gadaa baankii dhaloota haaraa ispoonsara nu godhe akkasumas eejensii galmeessa ragaa bu'uuraa hawaasummaa naannoo Oromiyaa nu cinaa dhaabbate guddaa galateeffannaa. Yoo gaaffii qabaattan dhaabbilee lamaan irrattuu gaaffilee bu'uuraa yoo qabaattan nuti istuudiyootti isaan waamnee akka isaan isinii deebisan taasisna waan ta'eef nu gaafachuu dandeessu. 01147888 nu bilbilaa akkasumas akkuma kanaan dura barame karaa feesbuukii keenya sagantaa keenya iddii daawwattanii booda akkasumas yuutuubii irraa iddii daawwattanii yaada keessan karaa iimeelii fi karaa feesbuukii keenyaa nuun ga'uu dandeessu. Waan nu wajjin turtaniif guddaa isin galateeffannaa kan isin wajjin ture ana Zinnaash Olaanii Doorsis ogeessi kaameeraa keenyaa Lataa Zarihuunii nufaana turuu keessaniif guddaa isin galateeffachaa hanga torbanitti torban kun torban nagaa torban tasgabbii akka isiniif hawwina nagaatti. Safuu seeraa safuu seeraa safuu 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 seeraa safuu 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 seeraa safuu 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 seeraa
Safu 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 sera. Safu sera safu sera safu sera.